Nunggu tata nih. Sabar dua. Yalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi eegdota fayyaa ashamaa harka fuunee akkam jirra. Hirtana kaasanii fayyaadha. Jirra gaannoo dilleen dhageenye gadi rabbiiti. Warreen hagan dhaamate kana warreen du'aa naa gootan hedduu naa galatoomaa. Hedduun isin jaalladha. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Jara keenya maal seetan lubbuun gaafa rabbi jeemanii jechuudha. Hin baatu. Kanaaf hojja wallaa hundi kasanuu hedduun isin jaalladha. Hedduunaaf ulfadhaa isin jaa. Akkasumatti gaarraan tana ammaan tana halkan irraa saantuu sa'a torbaati. Biyya tana akka dhumatti daawwadhaa. Shirshir godhaa wal biraan ga'a. Akkuma innoo viidiyoon reem tana isin gala keessan guyyaa maramte halgadda jechuudha. Haleessa maramte viidiyoon sun bultee ammaan tan gala keessa isheen nabaa deemnani. Sanbootiin ammaan tana ka'ee kaameraa kaadhee jechuudha. Saantuu sa'a torba ganyee jirra halkan irraa. Kanaaf jecha uummata fayyaa qaalii fi gaarii hundi keessanuu jechuudha. Hedduu naaf galatoomaadha. Warra du'aa naa gootan hundi keessanuu naaf galatoomaadha. Kalaas mijaa ani muka dhaabbatillee bakka tana hin gardira keenya akkuma achi keessaa magaalaa keessaa gaara san keessaa dhufee jechuudha na baasin achi buutee gootee eenaballee jechuudha akkuma nin fudhattee gabbaatee ishillee garree jechuudha. Kalaas achi bee jira deemee fudhatteeni achi dhaqee fudhattee gabbaatee hin agarre jira keenya nattuu hin deebine ishillee jechuudha gizeen ammaan tan lafaa ka'uu mana keessaa ishillee garree jechuudha. Horeetoo fi dhiirota fayyaa biliis du'aa naa godhaadha. Dooma keessanii barbaada. Ammaan tanii nuti manni qullaa ta'eeti kalaas akkasitti ishii dhibbaa dhabnaan ulaa baamtuu garree kalaas qaatiraa kan meeqarramne ayirri wattiin jiraachuu erga isheen kalaas akkasitti bineensa taate kalaas achumaan jechuudha akkuma baargii irra fayyada keenya kalaas ilmooti jallee hin garree ammaan tana hin dhokatti lafa ol ka'aa ilmooti jallee hin garree jechuudha jala fayya dilaa ammatti jechuudha ilmooti jallee bakka tana dheeyite bakka san dheeyite hin agarre ilmoo xiqqoo jechuudha garaa asitti dhabe ilmooti jallee dhabe jala keenya waan tokko malee qoteetiin jira akka harra doonaa wayya biliis nalleen taajjibnaadha oromoo xiyyaa hunda keessanuu jechuudha nalleen taajjibnaadha warreen asiin dabataa artan hunda keessanuu du'aa naa godhaa biliis akka obboleessa keessanitti nalaadha namuu obboleeyyiin qabdanii akka obboleeyyiin keessanitti ananaadha du'aa naa godhaa qofaafin fiidiyoo tana maruu jira jechuudha fiidiyoon tullee ragaadha asiin baafadhaaf jenneen nushiidha naman dhiisu sheekha tokkollee jechuudha akka ana mugaan dhufne goote nama tokkollee jechuudha akka dhufee jechuudha namni tokkolleen kalaas ana gargaarre ana biraan dhaabbanne gootee jirti jechuudha. Kanaaf jecha oromoo xiyyaa hundi keessanuu jechuudha du'aa mootii sannaa godhaadha isiniin jaati sila wanni godhuun qabu eenabaa fi ramzillee jechuudha hin garree jechuudha. Ramchi jechuun dhama goote eenabaan gaara kan keessaa gabbee jira deemee etteeni deemee hara ollaa fuudhetteeni ishillee jechuudha gabbaatee dhabamte kalaas mijooti jallee bakka ishiin keessallee hin beekne jara kan gizeen asii gabbeetiin badaa jee gizee qofaa jiru tan sila kan gabbee silaa badu ulaa tana namni harkaan qabuu hin ta'u bineensa jira akka itti gabbaa'uun qabu warra jechuudha maalitti hiigeen baanee akkanaattan akka itti gabbaa'u dhabeen jechuudha dilaa ammaan nuti haala kanaan taa'u jira jechuudha takkaati oromoo xiyya biliis du'aa matee sanii barbaada du'aa teessan naa godhaa wallaa silaa wanni godhuun qabuuti kalaas du'aa matee sannaa godhaa biliis warreen biitan keessa hirtan keessa bu'u maaliif na callattan jala keenyaan oromoodhaati maaliif xiqqollee taatu isin maaru ni xiqqollee taatu wallaa hajju tokko innoo kanatti garaa kayya hunda qabutu jira jala keenya isinilleen du'aa naa godhaan isin jaa kalaas nama gaachuun ilma namaa kana waan kana godhee irraa wallaale wallaahi
takkallee namallee hin tuqu. Wallahi takkaan siin jaati. Amma shakkaaleen viidiyoo mana jira keenya please wallahi shakkaaleen sodaachitin viidiyoo sun wallakkisi yoo viidiyoo tana garte ta duraa san ta'in gallakkisi ammaan tanan za'a takka uumalamu tura viidiyoo takka isin gallakkisi ture viidiyoo san yoo garte nan dhufti yoo tanallee yoo rabbi nama jeesse isin gallakkisaati daawwatee sannaa godhaan isin akkaati jara keenya please waan biraa takkallee sirriin barbaaditi please warra isin daawwataa hartan Rabbi ilmu wanti san siapa sujara doa na kurada walla an gafana jurusan ya Rabbi ati yona ciptelle ilmu dia na pasi jeti Rabbi jangan acha ture no ilmu takka cantikan acite jura na jara hage tanah ko coba jara hanya an juru ilmu nama kasen juru samun dulu sering juru tu erkan bagasan dak rupe samun dulu sering juru tu naman duraan pe kulle nu wallaale keetii maruu fi gallakkisuu hiyya ibitti hin beeka ijitti godhee gallakkisuu hiyya hin beeka waan biraa takka illee hin beeku ilmoon tiyyeena jechuudha tajaajila nagaa qabdi miliyyoon guddoon siin jechuudha achi bakka seente achi miliyyoon akka qalbiitti galteeti harka jarrabtu ni baareeti ni ijiiti wallaa jara keenya akkuma ta'u wallaalee du'aan keessa na godha. Betul. Betul ni. Betul ni kenapa? Itu kan. Ayo. Aku hotel TV. Tahu dua. Yalah. Bisa lebih dari cukup. Nunggu lama tata nih. Thank you.